Wabon zoni Arsadee fi zoni Bahaa tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa adda addaatiin saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii jiraachuu himan. Waraanni Israa'el kibba Libaanos irratti haleellaa raawwachuun himame. Waxabajjii 9/2026 shama harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Wabon zoni Arsadee fi zoni Bahaa tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Wabon zoni Arsadee fi zoni Bahaa tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu ajajaan waboo zoniilee ibsaniiru. Wabon zoni Arsadee godina Bahaa Shaggar aanaa Boosaat magaalaa Doonii keessatti waxabajjii 9 bara 2026 halkan sa'aatii 6 irratti loltoota PP haleeluun humna diinaa du'aa fi madoon adabeera. Wabon tarkaanfii ilaalcha loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhate kanaan humna diinaa du'aa fi madoo cimaan adabee injifannoo argachuu hogganni waboo zoonichaa ibsaniiru. Waraanni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP yeroo baay'ee uummata nagaa aanaa Boosaat keessatti maqaa sakatta'iinsa wabootiin hiraarsaa turuu fi ammas itti fufanii jiraachuu ibsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun abdii fi gaachanni uummata Oromoo Wabon zoonii Bahaa Oromiyaa tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hogganni waboo bakkichaa ibseera. Wabon zoonii Bahaa aanota garaagaraa keessatti diina boqonnaa dhorkataa kan jiru yoo ta'u, waxabajjii 8 bara 2026 godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa Araddaa 14 jedhamu keessatti tarkaanfii ilaalcha du'aa fi madoo cimaan adabeera. Tarkaanfii hojiiwwan zoonii Bahaa fudhatan kanaan loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduun du'uu fi madoo cimaan adabamaniiru. Humnoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen warroottan akka kaabinootaa, milishootaa fi farra riphee lolaa ofiin jedhan araddoota garaagaraa keessatti maqaa sakatta'iinsa waboo jedhuun hawaasa rararaa jirtu irratti gootichi zoonii Bahaa tarkaanfii fudhateen haleelee bittinneessee barraqsuun gargar facaaseera. Wabon zoonii Bahaa tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen qawwee hedduu hidhannoo waliin dokumentiiwwan garaagaraa dugda waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Injifannoon kan uummata Oromooti, qabsoon itti fufaa, Oromiyaan biyya. Godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa adda addaatiin saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo guutuma keessatti maqaa kafaltii adda addaa da'oo godhachuun murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP saamicha raawwatanii dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf kan dhamaan ergamtoonni maafiyaa mootummaa bilchiginnaa PP torban darberraa eegaluun hanga guyyaa har'atti jiraattota irraa qarshii 1,100 dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kufaatii Abiyyi Ahmad baraaruuf dhama'anii fi faayidaa qoonqoo isaanii irraa hin dabarree maqaa milishaaf nyaata isinii qopheessina jedhu sababeeffachuun gandoota aanichaa guutuma keessatti hawaasa qaala'iinsa jireenyatiin waddame waan nyaatee bulu dhabee rakkatu afaan qawweetti dhimma bahuun dirqamsiisanii humnaan harkaa guuraa jiraachuu namni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko ifoomseera. Jaleewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tooftaa ittiin garaa isaanii guuttatanii bulanii fi gama diinagdee ilmaan Oromoo saamuun galii impaayeratti kufe guddisuuf olii gadi fiigan maqaa adda addaa da'oo godhachuun saamicha ulfaataa godinaalee Oromiyaa mara keessatti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Waraanni Israa'el kibba Libaanos irratti haleellaa raawwachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Waraanni Israa'el kibba Libaanos irratti haleellaa itti fufee jira. Kunis erga Iraan weerarri kun akka dhaabbatu gaafattee fi yoo dhaabbachuu baate haaloo hamaa akka baatu doorsistee guyyoota tokko boodadha. Waa'ee haleellaa Libaanos hanga ammaa kan beeknu kunooti. Kibbi Libaanos ni haleelame. Magaalaan gara kibba naannoo Xaahir jedhamtu har'a ganama haleelamte.
kunis erga humnoonni ittisaa Israa'el IDF naannicha gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisa dabarsanii sa'aatii muraasa keessatti haleellaa raawwatamedha. Miidiyaaleen Libaanos akka gabaasanitti haleellaa garaagaraa waraana Israa'eliin har'a ganama jalqaba irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'aniiru. Waraanni Israa'el garuu haleellaa kibxataa irratti hanga ammaa yaada hin kennine. Iraanii fi Israa'el wal haleeluu dhaaban biyyoonni lameen erga Doonaald Tiraamp wixata kaleessaa battala walitti dhukaasuu akka dhaaban gaafatetti wal haleeluu akka dhaaban beeksisanii turan. Loltoonni Iraan 2 ajjeefaman. Miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti loltoonni humna qilleensaa waraanaa biyyattii 2 haleellaa Israa'el wixata kaleessaa raawwatteen ajjeefamaniiru. Kunis erga dhukaasa dhaabuu dhiheenya kana as yeroo jalqabaatiif Iraanii fi Israa'el walitti dhukaasanii boodadha. Caccabuu helikooftara US gara biraatiin naannichatti waraanni US sababa helikoophtarri isaa kan Apache jedhamu wixata kaleessaa handaara galaanaa Omaanitti kufuu isaa qorachaa jira. Miseensonni waraanaa 2 nagaan oolaniiru. Tiraamp waliigaltee nagaaf ariifachaa jira. Kaleessa galgala pirezidaantiin US Ameerikaa fi Iraan tarkaanfiidhumaa waliigaltee irra ga'uu irratti akka argaman dubbatan. Har'a hammaatti waan dhageenya hin qabnu. Ulaan galaanaa Hormuz ammas cufaadha. Miidhaan diinagdee isaas caalatti hammaachaa dhufeera jechuunis gulaalaan BBC idil-addunyaa gabaaseera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.